አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም ዲማን ዲጋ ደሞ ቦሪ አከነረ መርሴኩን ሰባብ ሰባብ አኬዚ ቻንጅሮ ሰሬ አኬዚ ቻንጅሮ ማ ኩንሻኒ ማቹ ገዳሽኒ ዋይ ገዳሽኒ ሚታማ ገዳን ከነረት ብረ ደርብኒ ሚቲ ማሪ ኦዴሲታቲ ሃይ ነሜ ጄቂና ወሊ አበርስ ንስርት አመፈከኛ ፊ እኒ ኩኒ ማጅራ ማኩንሻናን ኩናማ ከሲንጀርቲ ቆባ ማጅራ ምትሺ ማካንሺ ኡርጂ ዳሲ ያ ኡርጂ ማሊ ዝራማ ገሩ ገዳሽናን ቲም ዴካት no ገዳሽናን ቲም ጀዳማ ኡርጂ ቀራሻኒ ጀዳማ ኡርጂ ቀራሻኒ እኒ ኦማሪ ዳይ ካሳ ቀራሻኒ ዋይ ገዳ ዋይ ቦኩሻኒ ምቲ አስረጅሩ ዋይ ገዳ ቦኩሻኒ ዋይ ኡርጂ ቀራሻና ቀራሽ ማ አከሚት እንጅር no jechuun asirra isa kanarra jechuu kooti kun amma urjii qarashanan erga jedhame hiikamata isaa qaba amma ifto irratti waaji ati inni gadaa sirra hin jiru jechuu no miti waraana alaabaa waraana okay a'udhu billah ila kadifama na gudani iru namni natille mudina mali wani tubse wani man beta ifto wato koratu wala galla morkata ati wambi dubatu ana kastu be kajedi isa kana jadi isin isa bodar ramotu nami enda yo debise kanni se dise mormu oson tane ani kana be kastu ban ya anas kana jadi himbarata wala baracho dunne wani okay jeda esu jedi tole jedi kana kana qarashanan kum malik sajedesh san an gada jede bira da bira jira ba okay gada jette tole okay borri ni kuno hakas kelo kan fakkatu kuni malisa borri prognisa urji akasi tirna marse jun sabab sabalami oromiya ke sejiratan sabab salami oromiya ke setirane ya oh my god okay ni kuno inni kuno odani oda jechuni oda ta'u hin beekna waraana dabalesu yookiin immoo alaabaa dabalesummaa Oromoo keessatti maal agarsiisa odaammo odaan waraana dabalesummaa keessa sun ta'an akka Oromooti siimaa akka waraanaati ati waraana dabalesummaatiif Oromoo adda baasu jirtu no no ila wa sere gurwalnas akasiyati ma Oromoo yoo ta'e kan Oromoo akkasi akkamiti mubarak dhageessa okay tole dise agababsinu okay oda jenne brada gono aha amma ka inni kunille oda isa jette kunille oda daga mul'ata waan ta'eef inni kun diimaa kun maalibsa diimaan dhiiga shakkiin qabu okay amma kaman diimani garallee injira gajallee injira okay ya diimaan dhiiga ka undumto no diimaan dhiiga buleen nageen ifto akka gootudi me alaabicha gedebisi alaabicha yeroo tokko dhoskime wayif sin jedhe alaabicha geddoskiti akkas godhiti koy dhaabbadhu alaabaani Oromoo diimaan garamitti aanaa gurraachi gara diimaan gara aanaa wanni gara aanaa gaafa akkasitti adda baasiti tartiiba alaabaa Oromoo maalisi no nama qorum barbaadoni mama gaafadha gurraachi inni kan viidiyoo yookiin kan abbaa gadaa gurraachi gubbaarra diimaan jidduu keessa adiin jalatti jira yaa sammoo fadheen jira arga qaata tole kana namni wallaalu hin jiru magariisni maal agarsiisa wanni maal gurraachi dukkana kan abbaa gadaa gurraachi dukkana diimaan dhiiga adiin bilisummaa yookaan ifna okay gaariidha namni galatoome saree koo geenyudha kan wanti kan deebisaaru galatoome sirjedha okay galatoome makkataa koo galatoome hedduu si jaaladha nama biraa namatti fuftaan waa'ee alaabaa abbaa gadaa irratti walii galuu hin dandeenyeef jechuun dandeenye ibsu leesirratti ati maal jettee turte yaa alaabaa abbaa gadaa inni kun kan abbaa gadaati sinii galee kan abbaa gadaa waan ta'eef inni kun dhugaadha dhugaa jechuun gurraacha miti dhugaa ibsaa jechuudha inni kun immoo
bilchina ibsa diimaan kun isaa akkasiin dhiiga jettanii osoo hin taane bilchina osoo hin jiru amma fakkeenyaaf wanti tokko lama fakkeenyaaf dargaggeessa tokko amma daa'imaa geessaa sadarkaa qaba miti bilchina diimaatti jedhamu jechuudha. Inni adiin kun immoo maalni ilaalka inni hundi waan ta'eef gara bilchinarraa gara manguddummaatti akkas waan deemaniif inni adiin kun immoo harrii adii ibsa jechuudha jaarsa geessa kan waan hundaa irratti hirmaatu jechuudha. Bakkitee kanatti bakkitee nanafiitti ati wal qabne bakkitee gurraacha kanatti wal qabne naafsi. Okay. Bakka gurraacha kanatti akka googilii keessan ilaalaman maal warri jedhaa jirtanii akka itti barreeffamee jiru gurraachi waaqa jedha. Gurraacha garaa garbaa leemu garaa taliila maal waan jiru akkasii Oromoo keessatti waan akkasii ni jira garuu barreeffama googilii keessallee hiika alaabaa abbaa gadaa irratti ni baasa sila warniin girra kaafee ni malee screenshot godheen jira barreeffama isaanii. Garuu kanaaf akka barreeffamee jirutti illee bakka hundatti kan hin dubbisellee bakka hundatti sarchi godhee hunda yala seenitiin dubbiseen tana duraan dubbisaa irra osoo hin taane ammallee irra deebiitiin ilaalu waan isin jettaniif jechuudha. Garuu rakkoon qabu kanarratti wal dhabuu hin dandeenyu fakkeenya amma dhugaan illee yookiin immoo waaqa ibsaa yookiin immoo urrii minaamin ibsa yoo ta'ani yoo dhugaan iyyuu harka rabbii waan jiruuf asirratti waan wal dhabsiisuu hin qabnu lachuun isaa sirri jennee bira darbuu hin dandeenya. Akkasitti walii yaagan. Yaa rakkoon qabu akkasuma. Okay. Walii galee na fakkaata. Doktor Teena gurraacha yoo akkasitti diimaan garuu akkuma isin jette adiinis adii fi gurraacha akkuma isin jette diimaan bilchaatee jira gahee jira. Adiin ammoo xumurame fakkeenya kaa'ee jira achirratti hurrii rooba hin qabne akkasuma daaraa ibiddaa rifeensa mataa gurraacha irraa gara adiitti deebi'ee waan akkasii kaa'ameera. Googilii keessatti akkasuma barreeffamee garuu jechuudha. Ida kan abbaa ijoolleen keenya baay'een amma yoon akkas jedhu kan abbaa gadaa fi kan adda bilisummaa Oromoo garaagarummaa qaba wanti hin jedhu abbaa gadaa fi yookiin immoo adda bilisummaa Oromoo gargar baasuu akka isinitti hin fakkaanne. Okay? Hundumtuu kayii kan mataa isaa qabatanii jechuu barbaadetanii kanaaf nannaan dura urjii qarashanii suni gadaa agarsiisa kan jedhee fi alaabaa abbaa gadaa qubaatiin jira kan jedhee si harkitiin qabee fidhaa si galee jiru mubaarak moo jedha maqaan kee. Oi iftu murkataadha. Qarri shan maaliif? No anima mormine asirratti walii galla. Oi mubaarak kama amma wal mormaan jiru maaliif saa iftu? Qarri shan amma gadaan shan yaa siima bareedaa kiyya siima akka ani beekutti jechuudha gaa ani waraanallee irree baradhee jira dubbiseellee argee jira deebisee ani waan hin taane namatti himu ani ofii badee sabni koo jiraate natti tola ofii wallaalee yoone amma inni kun akkuma isin jedhe urjii qara shanan jedhama isin eegalee urjii qara shananidha kan jedhu ariifataa jira garuu urjii qara shananidha inni tokko birmadummaa ibsa. Inni tokko urjii birmadummaa walqixxummaa saalaa dhaga'ama jira. Bilisummaa diimokiraasii shansiin jedhee jira. Kana ibsaa jechuudha. Inni kun immoo inni boora jette kun immoo titiru boora kana mallaan jette jirtee yooti. Boora kana akkis naannee jiru kana. Sabar immoo Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiraatan. Maali sabaaf sablammaa Oromiyaa keessa jiran sabaaf sablammii Oromiyaa keessa Oromoo qofa maa sabaaf sablammaa maa akkam yoo jettu asirratti qabee gasin irratti naayimuu qabda waan ladhiibe. Dhaga'eeftu ani yaada kiyya baara malee yaada kiyya hin dubbanne yoon taane. Jechuun yaa naagala ilaalka jiru amma fakkeenyaaf Oromi tokko afaan keenya barte sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiranii yeroo jettu warra qomceellee Oromiyaa keessa kan jiranii maalii warra qomceellee ilaalachuu hin danda'u yookiin immoo Tigraay yookiin immoo warra Uraagee akkis no kan keenya waan ta'eef waan keenya irra dubbachuu qabna sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiran hin barbaachisuuni kun. Sigale? Alaabaa keenya irraa maal godhan jedhiin qabaa mootii yoo lafa ta'e irra jiraata. Inni kuni
inni kuni jechuudha inni akkasitti naannee jiru kuni fajjii bilisummaa agarsiisa. Isinii gara akka yaada fungeettidha kuni. Fajjii bilisummaa agarsiisa. Maaliif asiin illee odaa jala bu'ee jira waan ta'eef karaa hundaanii gara fuulduraatti fajjii bilisummaa agarsiisaa jechuudha. Inni boorri kuni jechuudha inni keelloo fakkaatu. Inni alaabaa inni kun immoo jechuudha. Amma kuni asirra kun kan abbaa gadaati kan dhuunfaasaatti. Egaa kan abbaa gadaa ta'ee maaliif immoo kun immoo as keessaas dhufe silaa qobaatti jira waan ta'eef. Maalidhaa inni kun kan jaalala Oromoon gadaa isaatiif qabu yookiin immoo odaa jechuudha. Odaan maalidhaa? Odaan kan uummanni Oromoo jalatti taa'ee tumsatu yookiin immoo irratti walii galu waan hundaa jechuudha. Kaniifuu jaalala odaaf qabu Oromoon as keessatti kan dhaabbatedha jechuudha. Isarraa namaatu jira. Kan argitanii kana magariisa kana. Magariisi kun hin jira akkasittiin inni immoo maal agarsiisa? Badhaadhina yookiin immoo qabeenya Oromoo. Dachee Oromoo. Sinii kana garuu yaadni koo. Aduunti sinii gara ta'e. Itti muddi. Namni yaada qabdee nama hormuu dandeessu garuu ariitiin irra deddeebi'aa jira. Yeroo biraa abdii qaba dhimmaaf deemu. Egaa inni kun qabeenya Oromoo yookiin immoo badhaadhina kan Oromoon irra jiraatu agarsiisa jechuudha. Kabiraa maalcha? Iftu TikTokii keessatti viidiyoo hojjedhu waan kana wal qabsiisi. Waan amma jiraattu kana wal qabsiisi viidiyoo hojjedhu. Funge urjiin gubbaan jirti kallacha. No, kallacha miti urjii qara shanan jedhama inni birmadummaadha, walqixxummaa saalaati, dimokiraasiidha. Kan biraallee afee jira. Kana sinii hima. Boora seenaa bayan. Boora qara qara. Boora imee jira. Maaltu jira tokkommoo ala ila kadhiigin dhiiga jedhe. Injira miti diimaa fi diimaan gajallee gararra jira isa sinin himne. Okay? Diimaan inni gara olii kun jechuudha. Sinii galaa joo asuma isaan bade. Diimaan inni gara olii maalidha? Bara nafxanyaan nu cabsuuf jammarte hangammatti dhiigi Oromoo lola'aa jiru jechuudha. Sinii galaa? Inni gajallee immoo gara fuulduraatti illee dhiigaa si tiksina kan jedhu. Isadha tole? Dhageessanii Joosh dhageessanii? Xammureen jira yeroo itti aanutti sirriitti akka isin barsiisus abdiin qaba dhugaa ariifattaatti illee jira namillee eegaa jira waan ta'eef yeroo biraa sirriitti ijoollee keenya baay'ee isaanii beekan amma baay'ee isaaniillee barsiisaatti jira rakkoon qabu wallaaluun maaliif nama hundumtiyyuu gara haadha isaa keessatti miti kan beekee ba'u jechuudha.